Jirra jirtuu kabajamtoota hordoftoota madda nageenyaa oduun isinitti hima oduu waliin anu marsabaati. Walloo magaalaa Kamisetti uummata mana yaalaa keessaa ari'anii waraana madaa'ii qubsiisaa jiraachuun dhaga'ame. Kaaba Oromiyaa godina Walloo magaalaa Kamisetti mana yaalaa keessaa uummata dhukkubsatee yaalafachitti argaman hunda gara mana isaanii ari'uun waraana lola irratti madaa'ii qubsiisaa jiraachuu jiraatan naannawa sanii tokko madda nageenyatti hime. Manni yaalaa magaalaa Kamisee kun hanqatuun naannawa booraa isaatti daasii waraana lola irratti madaa'ee dabalataan dhufe keessa qubsiisuuf ijaaraa jiru. Uummanni Oromoo Walloo rakkoon isaa akkuma beekamu mana yaalaatti isheenuu hawaasicha wal qixa tajaajiluu hin dandeessu. Inumaatu kunoo amma uummata ari'anii waraana qofaaf oolee jira. Haalli uummata kanaa gara fuulduraatiin baay'ee yaaddessaadha jedha maddi keenya achirraa gabaasa kana nuuf laate. Loltoonni Tigraay Walloo Dasee kutaa Baare bakka jedhamutti lola tibbana gaggeessaa jirtuun loltoota bilxiginnaa hedduu ajjeesuun kaan boojitee jiraachuu TV Tigraay irratti agarsiisaa jirti. Booji'amtoonni kun hedduun isaanii umriin ijoollee ta'us naasuu takka malee bilxiginnaan humnaan gara dirree lolaa ergitee ilmaan hiyyeessaa ficcisiisaa jirti. Ijoolleen booji'aman kun kaan dirqisiifamanii kaan sobamanii waan akkasii isiniif goona jechuun akka tahe dubbatu. Yakki bilxiginnaan namoota umriin ijoollee lola irratti hirmaachisuudha yakka guddaa idila addunyaatti nama gaafachiisu jedhan hayyoonni. Oduu keenyatti aanuun balaan hongee godinaalee Gujii lamaanii fi godinaalee Baalee Bahaatti haalaan mudatee jiraachuun barame. Hongee godina Booranaa mudate lubbuu loowwan 10,000 tahan galaafatee ammas hongeen godinaalee birootti babal'achuun loowwan horsiisee bultoota du'aa jiru. Gaaga'ama hongee godina Booranaatti mudateef dursee qaqqabuu dhabuun qaama biyya bulchuu akka loowwan horsiisee bultoota 60,000 du'aniif karaa saaqee yoo ta'u, gargaarsi karaa namoota dhuunfaan horsiisee bultoota loowwan godina Booranaaf jechuun gargaarsi eegalee yeroo ammaa lammiileen Oromiyaa addatti immoo ilmaan Oromoo alaa fi keessan kan irratti hirmaataa jiran yoo ta'u, bishaanii fi nyaata loowwaniif tahu konkolaataan qaqqabsiisamaa jiraachuun beekamee jira. Haaluma wal fakkaatuun balaan hongee kun yeroo ammaa babal'achuun godina Baalee Bahaa aanaalee gammoojjii Raayituu fi Dawwee Saraariitti sababa roobni ganna waqtii isaa eeggatee osoo hin roobin hafeef bonni dheerachuun loowwan horsiisee bultootaa du'uu jalqabee jiraachuun baramee jira. Akka gabaasi naannicha irraa bahaa jiru ibsutti gargaarsi nyaataa horiif bishaan hatattamaan yoo isaan hin qaqqabne loowwan horsiisee bultootaa akkuma godina Booranaatti tahaa jiru 60,000 du'uu danda'u jedhame. Roobni gannaa waqtii isaa eeggatee roobuu dhabuun yeroo ammaa hongeen godinaalee akka Booranaa fi Gujii lamaan dabalatee godina Baalee Bahaa keessatti miidhaa qaqqabsiisaa jiraatus hanga ammaatti godina Booranaa gargaarsa ilmaan Oromoo dhalattoota naannichaan eegalamee dhageettii argatus godinaaleen biroo ammallee gargaarsi atattamaa akka isaan hin qaqqabne odeessi arganne ni mul'isa. Balaa hongee Oromiyaa gama kibbaa mudateef gargaarsi atattamaa godinaalee Gujii lamaaniif Baalee Bahaa xiyyeeffannoon itti kennamee gargaarsi ariifachiisan yoo hin qaqqabne balaan godina Booranaa mudate akka naannicha mudachuu danda'u jiraattonni naannichaa ni dubbatu. Mariin biyyaalessaa hidhamtoota siyaasaa fi qabsaa'ota bosona jiran hin hirmaanne guutuu miti jedhame. Onkololeessa 24 bara 2021 walitti qabduun mana marii waloo paartilee siyaasaa Itoophiyaa Dr. Raahel Raafoo miidiyaalee mootummaaf ibsa kennaniin mariin biyyaalessaa akka biyyattiitti rakkoo siyaasaa furuuf sadaasa 15 eegalama jechuun ibsanii turan. Akka walitti qabduun mana marii waloo paartilee siyaasaa Itoophiyaa Dr. Raahel Raafoo jedhanitti mariin kun eegaluu isaaniin duratti marsaa hedduuf qaamolee garaagaraa waliin irratti haasa'amaa tureera. Marichis rakkoo siyaasaa fi xaxa siyaasaa, seenaa fi aadaa siyaasaa wal sakaaluu jijjiiruuf kan adeemsifamuudhas jedhaniiru. Walitti qabduun kun marii biyyaalessaa sadaasa 15 akka eegalu malee eenyufaan akka hirmaachisu wanni ibsan hin qaban. Haa ta'u malee dhimmi kun marsaa hawaasummaa gubbatti akkasumas miidiyaalee idilee fi dhaabbilee siyaasaa biratti mata duree dubbii ta'ee jira. Kaafaawwan dhimmicha ilaalchisuun ibsa baasen mariin kun eegaluun dura haal dureewwan guutamuu qaban akka jirus eeree jira.
Koongirasiin Federaalawaa Oromoo KFO'n ibsa onkololeessa 15 bara 2021 baasen rakkoon siyaasaa biyyattii amma keessa jirtuu fi mariin biyyaalessaa haqa qabeessaa dhugaa fi hunda hirmaachise qofatu furmaata jedhe. Mootummaan Itoophiyaa yeroo dhiyootti marii biyyaalessaa ni taasifama jechuun ibsee jira. KFO'n ibsa baasen waggoota 3 darbanis ta'ee sana duras gaaga'ama siyaasaa Itoophiyaa yeroo kamuu caalaa hundee gadi fageeffatee fi hammaachaa dhufee furuuf mariin biyyaalessaa hunda hirmaachise akka taasifamu gaafachaa turuu ibsee jira. Ta'us waamichi inni irra deddeebiin taasisaa ture garuu dhageettii dhabee hafe jedha. Miseensonni isaa jalaa hidhamanii waajjiraaleen isaa jalaa cufamuun hirmaachuun filannoo dimokiraatawaa fi hirmaachisaa miti jechuun filannoo biyyaalessa Itoophiyaa jawata bajjii gaggeeffame irratti qooda kan hin fudhanne KFO'n marii biyyaalessaa taasisuuf haaldureewwan murteessoo ta'an guutamuu qabu jedhee jira. Haaldureewwan dhaabichi gaafate keessaa kan jalqabaa waraanni seera kabachiisuu jedhuun eegale amma gara dhimma jiraachuu dhabuu biyyaaf jechutti cehee hatattamaan dhaabbachuu qaba jedhe. Haaldureen lammataa marichi qaamota hawaasa idila addunyaatiin beekamtii fi deeggarsi kennameefiin akkasumas bilisaa fi amanamoo ta'anii garee kamiifuu hin loogne kanneen hunda biratti fudhatama qabaniin hoogganamuu qabaas jedhee jira. Gartuun hidhannoodhaan socho'an marii biyyaalessaa kana keessatti hirmaachuun haalduree sadaffaa biyyaalessaa yoo ta'u, afuraffaa irratti ammoo hidhattoonni siyaasaa hundi hiikamanii hirmaattota marii kanaa akka ta'an KFO'n gaafatee jira. Egaa daawwattoota keenya oduuleen biyya keessaa kana fakkaataa oduun biyya alaa akkatti aanutti isiniif dhiyaata. Oduu keenya itti aanuun paartiin gamtaa Oromoo haala yeroo irratti ibsa ejjennoo baase. Rakkoo siyaasaa marii hunda galeessa malee waraanni furmaata ta'e hin beeku kan jedhu paartiin gamtaa Oromoo haala yeroo biyya akka waliigalaa fi Oromiyaan keessa jirtu ilaalchisuun ibsa baasee jira. Ibsa isaa kana keessatti biyyi keenya rakkoo siyaasa dinagdee walxaxaa keessatti kuftee jirti kan jedhu ibsa paartii gamtaa Oromoo gocha sanyii duguuggaa tibbana kana humna fiinxaleeyyii Amaaraa Wallagga Bahaatti geggeeffaman haalaan balaaleffatee jira. Gocha akka kanaa akka taasise kan raawwate utuu hin taane itti yaadamee humna lafaa fi qabeenya Oromoo saamuuf deemu kan hojjetameedha jedhan. Taateen akka kanaa kanneen Oromummaa balleessuuf xaaranis kan raawwatamaa jiru ta'uu ibse. Ajjechaa fi buqqa'uun ala uummanni Oromoo Arsii Lixaa, Baalee Bahaa, Booranaa fi Shawaa Bahaa rakkoo hongeeffamaa saaxilamaa jiraachuun illee ibse isaa kana keessatti eeree jira. Rakkoo kana duraanii to'achuun utuu danda'amu mootummaan yeroo ammaa biyya bulcha maalna dhibdee callisee ilaalee balaan kun daran akka itti jabaatu taasise jechuun koomatu. Akkasumas wabii nageenyaa fi dinagdeen dhaabuun dargaggoonni Oromoo baay'inaan biyya baqatanii ba'an namni isaanii dubbatu dhabuun irraa kan ka'e mana hidhaa Saudi Arabiyaa keessatti lubbuun isaanii darbaa jiraachuun beekame. Qaala'insi jireenya biyyattii mudatee jirus rakkoo tasgabbii dhabuu siyaasa biyyattii fi rakkoo waraana kaaba irratti kan fuudhan kan jedhu ibsi paartii kanaa mootummaan biltiginnaa yeroo ammaa biyyattii gara gaaga'ama guddaatti geessaa jiraachuu ifoomsa. Sirni mootummaa biltiginnaa ijaaree addunyaa duratti qophee jirti kan jedhu ibsi paartii kanaa mootummaan biltiginnaa yeroo ammaa akkuma waliigaltee biyyattii rakkoo siyaasa dinagdee fi dippiloomaasii hundi galeessa saaxileera jedhan. Haala itti biyyattiin kufaatii kana keessa itti bu'aa dandeessu ilaalchisuun ibsi qabxii 8 of keessaa qabu baasuun ibsa isaa goolabeera. Paartiin gamtaa Dimokiraatawaa Oromoo paartiilee ulaagaa filannoo hin guutu jechuun boordii filannoo biyyaalessaa kan harkaa mirgaa mootummaa biltiginnaa filannoon ala taasise waliin mana mariitti falmii irra turuun keessatti. Egaa kabajamtootaa fi hordoftoota madda nageenyaa oduu biyya keessaa biyya alaa qindeessee kan simbiraan gahaa ture. Ani Jersoo Walloo fi Umar Sabaati gama ogummaa fi teeknikaatiin bu'ee callaan faana ture. Akka waan waliin turtaniif galatooma.